يعني والله العظيم. لا لا قروا وانا ديرنا فتجال فاتين وان شالون كاب وان تك فاتين انجال. كان اوفت ديرنا ننجال والله العظيم انجال. كوي مجاسر نم يزر جرا مرتس مجان. ولا قلشا والله بريدا ويدان. تاكيتو. ديرنا فتني كوي ادبو. والله العظيم بريدا. هاي. لبي يا مديتر ناكي أرسي هركي سواني ديفيت إرقابي Koi inni nunu debiya. Irada wallahi mican bereda kana biti matane satu sifda. Hai. لبي يا مجا دائما شكبيتا جولم ما قبا Lakki ijoolleen maan qabu hin qabu. Ijoolleen maan qabu. Hin qabu. Jaalalleetti nama tokko gaafa jaalatte gowwaa taata ijoollee taata jasbitti maayyimii wasaqa xurii taata. Wallahi ladiin. Sa? كوي أكمي أرسي سيني Wallahi garana nyaata. Eessa lite rabbi edi. Eenyu jaasa maqaan isaa? إلى كله إلى حاجة ندي وفي بوبي سجوري كان أولجالش يسلي كاسي دابي Eenyu ol galchii? بوبي سجوري إن اللي بيتا لبي جار نجد أبي صورة كان كيتو فوق Hin كايس faru an tokko hin faru micaasan malee. Micaasan malee hin faru. الفتو كونتين كان عاري السلام عليكم. قالوا لي أعوذ بالله من Maqaan isaa inni jedhee rabbi edi foolollee hin goone sanuu rabbi edi. يعني ما كمساتون قبني Mujaasan gabaabaadha jetteeti. Mujaasan gabaabaadha jetteeti silaatitti jiti dhiirumaa hin beektu jecha. لقي فدو لبو أتي فردو إني قد نمي أرسيق مبسيق دائما نفكات Wallahi laadim qacalee lafaa dhufaadha. Mucaa qacalee lafaa dhufaadha faa. Hai. لبو يو جالت وان إن شاء الله أتشيك جالت إلى أنو أرجتهم يكونوا بابا نور الدين كان كسورة ركعت لفا بقولها إيش جالت لأنه إيه إيش جالت أم أجولة دي تكون جالت لبي كونوا أكنا جالت ده فرفاري ركعت ده ما كنا أوفا مريم Tapi kau dapat. Abu wallahi namni radda wale ba da san wallahi jubate sanyata. Wallahi la. ummata bulooki cuqqaalaa raadhiisaa cuqqaalee fixu haxara gumaa Dilamma bilo kuma godu jira rabbi edi. haa godhu dhiisi maali hinaaffan qara Garu garana nyati wallahi. miskiina jaalala kan kee tokko lubbu bari jaalala kan kee tokko kana godhaa bariisa Maal la jalat. namni dubbii namni tokko doorama jaalachuu baate ol ka'een dhaabatuu baate odoo si jibbee si jalaan dhufu dhugaa hosi hin Dubai on na jalate ma de ma da bara namma kana garre. amma warra asi ajjala jiru isatu si jaalate Bu'a du fejra bu'a. Hundi kaisan bu'a. nambu ana nambuusin lubbu Bu'a. lubbu ana nambuusin Nabbu boy bada zagal. la cadhiseetuma ta'ani Nabbu boy bada zagal rabbi jay. Iya di boy. Bu'a hundi kaisan. an cadhisee ta'u takka dubbadhu wallah Buloo godheeraa hundasaa aanaaf arafati malee waa takka sirrii kiyya keessa jechuudha. Yoo dhiirri wayyaa mana dawwalee qinaatii biraatiin naaccanaan naqa malee. Arafatiyyee hin beektaa mira Oromoo jechuudha duraayyuu kan asitti himu. Oromoon gaafa namni tokko wal jaalate hin miqanyiti. Okay? Yennee waddi maal laalaa harta buskuutitii? Kunot. Okay, bay video bani kha. Oshi video si bana shi ne. Maal jedhama video bane? Lubbu wallahi garana nyatte bade. Amma na inni gara konga bulaatiin jiramti yene. Anno akkasi garana nyaata tinu. Okay, itti fufi reefu nama kuma takka ture mana bari basadde qofa jira bari itti fufi waan sinje. Eeshi maan na jettame na hin. Saba kiyya, saba balla Oromoo kutaa kudha takka ani Arafat media kanarratti namni hin beekne hin jiru. Arafat jaalala dhugaa isii jaaladha.
sabako Oromoo tonaaf beekaa kana booda ani biyyee dhugaaniin barbaadaa naaf beekaa nan jaaladhaa jedhe. Harka kee kana godhi. Harka kee. Biyyee ani fanjii mucaan jaalala dhugaadhaan jaaladha. Jaalala sii ka'e kana ammaa sun taane kana dura hordofaa ture. Haadha akka carraa ta'e onna seensifte akkasumas immoo jaalala kiyya itti ibsadhee ture. Isiinis anis jaaladheen qabu yookiin nama gaala wajjin horadhu hin qabu waan jetteef anis injilii roormaanii mucayyoo tana mucattii miskiina Oromoo Oromtittii nagaa tana waan jaaladheef filis. Naaf beekaa. Asirratti akka nu beektan jira jechuudha. Jaalala fanjiitii fi jaalala arafati. Oke, ora buye. Tai baka bareedaa ko. Tai bareedaa ko. Tai. Inga. Aisha mukasirraa fi maaltu jira ree neewti. Fedhii keessa. Wallahi garaana nyaata lubbu. Aisha maal jettare amma neewdamma. Asirraa. Eessa jiraataati? Yoo eessa jiraadha yoo lubbu. Si galchase ergan. Eessa jiraatta? Arabiyaadha. Okay. Suudirta? Okay. Hangam takka na jaalatamee lubbuyyaa amma? Jaalala kan keelaadha. Yenee dhibbateessa paasentii Na jaalatta? Dhugaan na jaalattami? Boy mee boy. Wallahi dhageeffadhu dubbiyyee. Wallahi yoo ati dhugaa saniin imimmaan nama saba 900 kanarratti imimmaan buufte. Wallahi laadiin. Abuma barbaade jechuun miidiyaa kanarratti illee keessanillee bilooga jala galcha miidiyaa irratti illee shamana malee dhiiran galchu kana booddee laayifii urraa gala miidiyaa urraa gala wallaa ladiin diyaalla naaquu daanii kana ishii Garana nyaata dabbo. Banni networkii qabee moo irra dawwalan. Pilis dhiisaa micaa namaa haa jiraatu. Follow walirraa qabna si jamma. Follow godheera hundumaa. Oromoo inni kabaabaru warabbal kaaba inni kabaabaru warri ajjala teettanii dhiirri illee dawwaltan jechuudha. An arafatiin jaaladha wanti isin fiddan jiru hallaqe. Min taamalaat min tinno min ballagaatuma. Mucattii jaaladha Oromtittii nagaati intala Oromootiin intala abbaa gadaati intala sirna gadaatiin guddatte jaalatamuu qabdi. Okay, lubbu waan si gaafadhu jira gaafii kiyyaa erga akka nama takka duraan qalbitti jirra amma sireessi haasawina sii galee waan haasawinu san keessatti na jaalattami lubbuyyee boy ishii. Taaraaf dibee bu'aa muraata. Qoflu miti sireessi si taasaa jira boy na jaalattami gatii na jaalattuuf boy. Gaafati bochee miidiyaa nangala dhiira keessanillee wajjin naasa'u miidiyaattillee wajjin naasa'u erga dulubbatti si galchaa. Bubaree amma fakkeenyaaf fuulduraatiin hawalee haasa'uu diddee hin booya daruurii booya akka imimmaan na keessaa jigu hin beekan dhibbaan dhibba amma laakiin miira gammachuutiin guutame baraniin onneen xiyya guutuun gammachuudhaan laakiin akkana guutame. Soba kun nan jaalattu na jaalannaan boy qaalii xiyya ni gootaami na jaalattaami gatii na jaalattu waa'ee na siin jee godhuu qabdu boy. Boy imimmaan akkana buusiiti wallahi gaafati imimmaan buuste dhiira keessanillee miidiyaattillee naasees Oromoo nama 900 kanarra waa dasii gala. Okay na dhageeffadhu wallahi ani boo'uu keessaa lafa kana ani nama ilma Oromooti ilma abbaa gadaati. Argitee yenee uddi muutii qabattee loon dhageeffatte rakkoon qabu. Lakki nama. Hin kofaltee. Hin boo'ina. Kan argaa jirtu immoo laal. Mee eebbate.
Azay. Wayyo bishaan fi gootee moo? Meezay. لا يلا وديوا لكن انجرامتي إمام لكن ما لا بشان في ممان بوكو نوجه كسب لا إمام نجازو Woy, callis, ati callis, akkasuma callis. Ati san jee waan takka dubbatiin Oromoo tiyyaa, faamilii tiyyaa baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Hordoftoota kiyya namni 947 kun micaan kun bo'ee jira warri jettan lokkoo isa lama barreessaa. Hin boonye isa warri jettan lokkoo isa takka. Laal namni hordoftoota wanni namaaf ta'u dhugaa dubbachuu fi sobadda namaa baasuuf. Warri bo'ee jettan lokkoo isa takka. Lakki hin boonye warri jettan lokkoo isa lama. Hin boonye warri jettan lokkoo isa lama. Bo'ee warri jettan lokkoo isa takka barreessaa. Dhugaan bo'ee warri jettan lokkoo isa takka. لا كل سلام بيتشا والله بالله Atin dubbatiin kamii caala ummata takka caala moo lama والله لا كل سلام عرفت atiin dubbatiin lubbuu buskot okay lokkoo isa lamaa caala lokkoo isa laal ka booye jedhan lokkoo isa babareessaan jedhan ka hin dhugaan booye akkamiin jedhe isa anuu wallaalee rabbeedha ka inni kun booye jettan lokkoo isa lama barreessaa ka hin boonye jettan lokkoo isa takka barreessaan jedhe akkasumaami أكاسم هاي نور akkas okay booye warri jettan lokkoo isa lama hin boonye